balaa garaagaraa bakka kee wanti garaagaraa irra bu'ichituu danda'a. Akkuma beekamu immoo yeroo darbee haadha warraa tokkotti kan jedhus jira. Gaabbii cimaa keessa seenanii post crime wanjala booda gaabbii cimaa keessa seenanii qaama sana hanga ofirraa muruu taasisa treatment fudhachuu danda'u. Gaabbii keessa seenanii gaabbii cimaadhaan qaama isaanii ofirraa muruu ni sababa kanaan kan ka'e kan irraa muramee jira. Laaqatee kan yaadi gooniif ni jira. Keessummaan keenya irraa Dr. Saabit Mohammad Nur jedhamu. Dr. Saabit Mohammad Nur sabi specialistii urologist jedhamu yookiin immoo ogeessa yaalaa baqaqsanii yaaluu kalee ujummoo fincaanii afuuffee fincaanii fi qaama saalaa wal qabatan irratti. Qaamni muramu jechuun maal jechuudha? Kutuu jechuun waan jedhudha kan qaama hormaataa karaa adda addaatiin muramuu danda'a. Tokko namni sun ofirraa gaafamuun batalee dhiira ta'ee jechuudha. Kun dubartii irrattis mudachuu danda'a baay'ee kan yeroo baay'ee dhiira irratti mudata. Penile auto amputation qaama saala dhiiraa ofirraa muruu kan jedhudha. Kun tokko kun ofirraa muruun sababoota gurguddaa lamaan jira. Sababoonni inni duraa inni baay'ee yeroo baay'ee deddeebi'ee mudatu namoota dhibee xiinsammuu qaban psychiatric patients warra jedhamanudha. Namoonni akkasii sababoota adda addaatiin qaama isaanii ofirraa muruu danda'u. Inni kun egaa parsantii 65-83 average of parsantii 70 ol kan fudhatudha. Ofiin ofirraa muruu jechuudha. Ofiin ofirraa muruu. Qaamota hanga yoona addunyaa irratti galmee meedikaala irratti 123 ol galmaa'anii jiru. As of class 2015 hanga bara 2015tti. Namoonni 123 ol kan riippoorti ta'ee jechuudha. Riippoorti ta'anii jiru. Ofirraa muruudhaan. Wantoonni akkanaa namoota psychiatric patients irratti mudata baay'ee dhabu. Sababni inni lammaffaan isa kanatti bal'inaan dhufnaa sababni inni lammaffaan substance abuse wantoota suusii adda addaatiin namoota siisii adda addaatiin baay'ee dhibamanidha. Araada garaagaraa keessa namoota qabanudha. Namoonni akkanaa high dose alkoolii fa'aa yeroo dheeraa fi humnaa ol fayyadamanii ta'uu danda'a. Kaanaabis, maariwaanaa wantoota akkanaa naafi qorichoota adda addaa namoota fayyadaman. Namoonni kun qoricha sana dhabuudhaan dingata dhabuudhaan yeroo ta'etti dingata dhaabuudhaan ta'uu danda'a. Withdrawal symptom jedhama yookiin immoo yeroo qoricha sana fayyadamanitti sammuun jaraa waan jijjiiramuuf kana keessa kun amma parsantii 20 fudhata. Parsantii baay'ee guddaadha. Addunyaa addaa keessa jiru jechuudha yaadaan. Ofirraa muruu danda'u. Sana parsantii xinnoon immoo warri kan hafee post circumcision dhagna qabaa irratti yeroo dhagna qabaa keessumattuu namoonni aadaadhaan dhagna qaban sirriitti otoo hin eegin fi adoochaa sirrii yookiin anesteejiyaa sirrii tokko fudhatan waan godhanuuf teeknikaalii beekumsa dhabuurraa ta'uu danda'a. Mucaan sun adoochaa waan hin qabneef sochii adda addaa gochuu danda'a yoo sanatti namni qabu rakkisuu danda'a. Sababoota adda addaatiin irraa muruu danda'a. Yeroo wixxifatu sanatti irraa muramuu danda'a jechuudha. Circumcision yeroo dhagna qabaate sababni afuraffaan namoota wanjala cimaa hojjetan fakkeenyaaf gudeeddii dubartii irratti ijoollee xinnoo irratti yookiin immoo homosexual nama dhiira irratti dalaganii fa'aa sanaan booda yaaddoo cimaa keessa gaabbii cimaa keessa seenanii post crime wanjala booda gaabbii cimaa keessa seenanii qaama sana hanga ofirraa muruu taasisa treatment fudhachuu danda'u. Gaabbii keessa seenanii gaabbii cimaadhaan qaama isaanii ofirraa muruu ni jiraata. Sababni shanaffaan transgender namoota qaama isaanii uumamaan qaama sana barbaanne dhiira ta'ee dhiirummaa isaatti kan hin hawwine yookiin gender dysphoria warra jedhamanudha. Yookiin durba taates akkas ta'uu danda'a. Gochuu danda'u jarris. Dhiira ta'ee maaliif dhiira ta'ee dhiirummaa isa kan jibbu ta'uu danda'a uumamaan. Tokko kana lammaffaa immoo kunis saayikaatirikii keessa jira affective personality disorder warra jedhamanudha. Qaama saala isaanii kan uumamaan wanti kan jibbuurraa ta'uu danda'a. Lammaffaa namoonni akkasii namoota wantoota adda addaa dalaganii hawwiidhaan ta'uu danda'a yookiin immoo wajjin adda addaa dalaganii qaama isaanii jijjiiran durbarraa gara dhiiraatti erga jijjiiranii booda gara sanatti deebi'uu barbaadan fa'aa ta'uu danda'u. Gaabbii kunis gaabbii adda addaatiin kan dhufudha. Ofirraa muruu danda'u. Wanta akkasii gaa ni mudata. Inni guddaan isaa fi inni beekamaan psychiatric patients namoota dhibee xiinsammuu qaban rakkoo fayyaa xiinsammuu qaban irraan gaa'ee jechuudha. Inni guddaan sana irratti. Baay'ee galatoomii. Kan inni tun raanfatan bira darbuu barbaadu trauma adagaan yeroo baay'ee rasaasaan cuubeedhaan yookiin immoo
adagaa geejjiba irratti marga motor vehicle accident jedhaman baajaajii ta'uu danda'a dhoqqee ta'uu danda'a yeroo sana makiinaa ta'uu danda'a crashing yeroo adda addaatti kun mudachuu danda'a. Kanaaf rakkoowwan kanneen akkamii fakkeenyaaf amma sababa inni mudachuu danda'u waa'ee isaa nuuf kaafteetta rakkoo kana hospitaalatti wanti baay'ee si qunname jira. Wanti addaa hospitaalatti na qunname keessaa House of Black Lion Finfinneetti eeguun dalagu gara biyya keenyaatti wanta haaraa ta'e wayii ni jira ni mudata. Wanti gara biyyaatti haaraa ta'e jechuun sababoota hin kaasne keessaa tokko baay'it ciniinna halkaanii ciniinna halkaanii waa lamatu jira. Tokko human bite namni qaama saala hormaa dhiiraa ciniinuu danda'a. Kun kan mudatu during oral sex walqunnamtii saalaa afaanii gaafa biyya keenyatti baay'ee hin baratamne biyya alaatti baay'ee beekama. Naa wanta kana sababa kanaan kan ka'e kan irraa muramee jira. Irraa citee kan yaadi gooniif ni jira. Sababii ciniinnaa irraan kan ta'e jechuudha. Kan biraa ciniinnaan dog bite kun immoo yeroo baay'ee sareen ijoollee dhiiraa qullaafa fiigan irratti waan akkanatti mudachuu danda'a. Sababa kanaan kan ka'e dhagaanna tiraawomaan adagaadhaan kan dhufu yeroo baay'ee ni dalagna. Sababni wanti adda ta'e akkasiis si mudata yeroo tokko tokko. Psychiatric patient common. Inni dhufu baay'inaan. Dhiibbaa akkamii namarraan geessisaa? Yeroo akkamii mana yaalaa deemuu qabu? Akkasumas immoo yaaliin isaa maal fakkaata? Mana yaalaatti yaaliin isaa jira? Gaaffii baay'ee gaariidha. Yoo argite maal gootaa inni jedhu jalqaba namni piriikilinikaalii fi kiliinikaatti qoodee odoo hospitaalaan dhufin pirii hospitaal fi erga hospitaalaan dhufee maal argachuu danda'a waan jedhudha. Odoo hospitaalaan dhufin dura namni waan kana arge yeroo sanatti dhiiga wanti kun gaafa citu ni dhiiga waan ta'eef qaama isaa hafe sana hidhee jabeessee hidhee faashaadhaan xaxee dhiiga sana dhaabbisuuf yaalii gochuu qaba. Namni kamiyyuu kana gochuu ni danda'a. Kun nama beekumsa guddaa barbaadu miti waan gurgurraa dhiiga sana dhaabu. Dhiiga dhaabu. Sana lammaffaan namni kun maal gochuu qaba? Qaama cite sana isaa hafe sana fuuchuu qaba. Lafaa kaasuu qaba. Kaasee feestaalii ta'uu danda'a, laastikii qulqulluu adda addaa ta'uu danda'a. Isaan maree baradoo keessa wanta qabbanaa ta'e. Cabbii keessa kaa'uu danda'a, firiijii keessa kaa'uu danda'a. Sana kaa'ee kana kaa'uu danda'u qaba. Kun lamman barbaachisaadha. Eega sana godhee booda odoo sa'aatii 24 hin geenye gara mana yaalaa fiduutu irra jiraata. Odoo sa'aatii 24. Sa'aatii 24 booda yeroo baay'ee hin fayyadu. Sa'aatii 24 dura yoo dhufe reconstructive wanta sana deebisanii walitti suphuudhaan yaaliin guddaan gaggeeffamuu danda'a. Kanaaf sa'aatii kana gidduutti deebi'ee dhufuu qaba. Dhufuu qaba. Batalee yoo cabbii dhabee maal godha? Yoo cabbii argate wanti sun hanga sa'a 16 jiraachuu danda'a. Qaamni irraa citu sun odoo rakkina guddaan uume hanga sa'a 16 jiraachuu danda'a. Na sa'aatii kana keessatti mana yaalaa ofii deebistee yoo jalqabde deebi'ee fayyuunsaa qaamni sun deebi'ee akka duratti fayyuunsaa baay'ee guddaadha carraan fayyuunsaa. Yoo kana hin arganne namoonni kana hin arganne cabbii baradoon argatan namoonni keenya baadiyyaa jiraatu. Waanuma sana qabatanii laastikii yookiin feestaalii ta'uu danda'a waan qulqulluudhaan qabanii maranii shaffananii yoo danda'ame sa'aatii 6 keessatti dafanii mana yaalaatiin yoo ga'anii fi mana yaalaa jala dhaqanus immoo murteessaadha bakka xeenaa xaabiyaa dhaquu miti wantoota akkana gaafsa mudatu lafa hospitaala guddaa yaaliin sun irratti jiraachuu danda'u qaqqabuu qabu. Maaliif xeenaa xaabiyaa deemanii achii hospitaala biraatu deeman guyyaa 2-3 fudhachuu danda'a. Kanaaf qaxxitaa kallattiidhumaan bakka yaaliin kun itti gaggeeffamutti yoo dafanii deeman asuuf emergency sa'a 6 gidduutti yoo ta'e yoo cabbiin argatin reconstruction sun yoo jalqabame ammas carraan fayyuusaa baay'ee guddaa ta'a. Akka duraatti deebi carraan akka duraatti deebi'ee fayyuusaa baay'ee guddaa ta'a. Kanadha. Kun maaliif barbaachisaa ta'e wanti kun yoo hin fayyine wantoota gurguddaa dhibee gurguddaatu jira gaa sana mudatee tokkoffaan qaamni saalaa kun waa sadii hojjeta. Inni jalqabaa qaamni saalaa kun inni wanti guddaa tokko fincaan baay'ee fincaan qaama saalaa kana keessa ba'a. Inni yeroo isin kennin inni guddaan tokko fincaan karaa sanaan baasu. Wantoonni biraa wanti xuraa'aan qaama keessa jiru wanti lubbuu keessa miidhu tokko fincaan cufamee jechuun namoonni yeroo sanatti du'uu danda'u ijoollummaadhumatti. Maaliif amma ittaanee kan dhufu sexual intercourse walquunnamtii saalaati sun yeroo dheeraa booda waan dhufuudha. Ijoollummaarraa darbitee waggoota dheeraa booda waan dhufuudha.
Fincaan garuu torban tokko cufuu dandeessu. Cufuu dandeessu kadee lama hojiin ala ta'a waan ta'eef. Na du'a fiduu danda'a. Kanaaf inni jalqabaa fincaanii inni lammaffaa yeroon intaraasaa ga'etti wal quunnamtii saalaati. Inni sadaffaa eega wal quunnamtii saalaa goote booda kan itti yaaddu jenereeshinii keetti fufsiistee sanyii kee fudhattee ijoollee keetti guddistee hawwii jireenya kee tottolfachuudha. Kun egaa gammachuu jireenyaa waan ta'eef namni kamuu waan keessa darbu. Kanaaf kun sadanuu affected ta'a. Inna kun gaafa ta'u gaa kun irraa iteenna kun tootaalii rakkisaa ta'a sadan. Yoo kanaaf egaa yaaliin hospitaala keessatti yaaliin gurguddaan adeemsifamuutu irra jiraata. Ni adeemsifamas yeroo baay'ee. Yaaliin jiru hospitaala gara keenya erga dhufee booda tokkoffaa inni jalqabaa dhiiga sana sirriitti dhaabuudha. Ammas hospitaala keessatti. Inni lammaffaan jiru baqaqsanii hodhuudhaan yaalii suphuudha. Walitti qaama citee fi qaama hafe sana walitti hodhuudha. Kun egaa yaalii baqaqsanii hodhuu gurguddaa keessaa isa tokkodha. Sa'aatii dheeraa fudhachuu danda'a. Sa'aatii 8, 10, 12 fudhachuu danda'a. Qaamni kun baay'ee barbaachisaa ta'e yaaliin isaas akkasuma duukaa guddachaa advaans ta'aa dhufee jira. Maakiroo sarjarii fi maayikiroo sarjarii jedhamee iddoo lamatti qoodama. Yeroo ammaa maayikiroo sarjariidha. Maayikirooskooppiidhaan ilaalaa under magnification guddistuu ilaalamaa kirrii qaqalloo ija keetiin mul'anne maayikirooskooppiidhaan mul'attuun hidda dhiigaa sana deebistee walitti hodhuu, hidda dhiigaa deebistuu walitti hodhuu, hidda dhiigaa geesstuu walitti akkasumas hidda dhiigaa citee jiru sana hidda dhiigaa narbii cite sana hidda dhiigaa deebistuu wajjin hidda dhiigaa geesstuu wajjin narvoota jiran walitti erga suphitee booda qaamota erectile function qaama hormaataa dhaabbisuuf fayyaadan corporal cavernous sponges warreen kan deebistee walitti suphuu sanaan booda gaa qodaa jiru walitti suphuudha kan jiru. Innaa kun kan microsurgery jedhama. Yoo microsurgery akka biyya keenyaatti microsurgery yeroo baay'ee nu mudatu namoonni microsurgery gaggeessan yeroo baay'ee warra ijaati. Kan access kan qaban. Yoo hin qabaanne maaltu goota ta'e microsurgery sun ammuma ijaan argituun warra mul'atan walitti suphitaa fi anaatoomikaalii iddoo jira yaadachaa walitti suphitaaf differensii qabu. Effektiin jiran kun differensii jechuun adda addummaa qaba. Microsurgery'n baay'ee gaariidha. Wuxeetiin isaas hamma % 90 deebistee dhaabbachuu danda'u, wal quunnamtii saalaa gochuu, fincaan dabarsuu akkas baay'ee gaariidha. % 90 effektiivni. Yoo kan argannes immoo microsurgery gootaa. Microsurgery gaafa gootu gaa simmeetiin namatti dhaga'amu qaama saalaa wal quunnamtii saalaa gaafa geggeessitu caafiirraa simmeetiin namatti dhaga'amu sun baduu danda'a. Garuu qaamni kun dhaabbatee wal quunnamtii saalaa gochuu fincaan dabarsuu ni danda'a. Kanaaf amma qaamni saalaa dhiiraa tokko sababa garaagaraadhaan kan ka'e yoo citee yaaliin isaa akka jiru kaasteetta. Namni sun deebi'ee fedhiin wal quunnamtii saalaaf qabu akkasumas immoo wal quunnamtii saalaa irratti yookiin immoo hojii kanaan dura ture hojjechuu danda'a. Immoo jabinni isaa akka kanaan dura jabaachuu danda'a kan jedhu. Ni danda'a. Definitely. Amma kan microsurgery'n % 90 ol effektiivii jechuun kun እንግዲህ hanga % 10 ኮምፕሊኬሽኒን eega operation ta'ee booda mudatan ni jiru. Wantoota mudatan keessaa jalqaba irratti wantoota mudatan keessaa tokko sensationin sun dhaabamuu danda'a jechuun qaamni dhaabbatee garuu miira qabaachuu danda'a. Quunnamtii geessisu sun sitti dhaga'amu sun baduu danda'a. Especially microsurgery yeroo microscope yoo fayyadamne sun tokko meef simmeetii yeroo sana jiru sun microscope tu fayyadamini yaaluu godhamu sun jechuudha. Okay. Microscope jette garuu kun sisirrachuu danda'a tokko. Lammaffaa wal quunnamtii saalaatiif kan barbaachisu qaamni sun deebi'ee dhaabbachuu danda'u isaati. Qaamni dhiiraa sun immoo dhaabbachuu danda'a. Dhaabbiin garuu gosa lamatu jira. Tokko dhaabbachuu danda'udha. Lammaffaa rigid erection jabaatee wal quunnamtii saalaaf yeroo dheeraa turu yeroo barbaachisuuf turu. Kanaaf dhaabbachuu danda'a. Rigid erection garuu hanga % 50 gabbuu danda'a. Wal quunnamtii gootees garuu turuu danda'u, baay'ee jabaachuu akka duraan danda'u dhiisuu danda'a. Especially maakiroo yoo goote. Maayikiroo yoo goote garuu wantoonni kun % 90 dhibba keessaa 90 effectively saksii gochuu danda'a. Yookiin wal quunnamtii saalaa gochuu danda'a. Karaa fincaanii isaa deebi'ee ni sirreeffama. Sensation sunis ni jiraata. Kanaaf kun % guddaadha kan. Wanta akkanaas mudatee booda yaalii argattee dhibba keessaa % 90-80 ol
iddoo duriitti deebi'achuun akka yaalaatti waan guddaa saksasii guddaa. Baay'ee ibsa bal'aa mul'atti dhimma kanarratti yaaliin isaa namoota akkamii irratti mul'ata mallattoo isaa fi namoonni utuu mana yaalaan deemin maal gochuu akka isaan qabanii mana yaalatti immoo yaaliin isaa maal akka ta'e guutummaa namatti ibsa bal'aa mul'atteetta isanii yaaluu kan jedhuun yaalamuu danda'adha. Fakkeenyaaf qaamni saalaa dhiiraa irraa ciisu yoo bade yookiin immoo yeroo jedhame kana gidduutti mana yaalaa ga'uudha yoo baatan yaaliin biraa jira. Fakkeenyaaf namni kun amma yoo katisaatee qaamni saalaa irraa ciisu yookiin immoo kan irraa ciite irraa badeera yoo ta'e namni kuni akkasuma lafuu danda'a yookiin immoo yaaliin biraa kennamu jira gama ogummaa fayyaatiin. Ni jira. Wantoonni akkanaa irra deddeebiin biyya keenyatti waan dalagamneef malee dalagamuu danda'a asittis haa ta'u garuu ni jira. Itti fufee maaltu jira baay'isanii hodhuudhaaf sa'a jedhame keessatti yoo qaqqabne yookiin achitti badee yoo hafe yeroo baay'ee nama badee hafa achitti wanta akkanaa hedduu mudata. Itti fufee maaltu jira artifishaalii qaama biraarraa fiddee qaama hormaataa sana fakkeessamee qaamni hormaataa artifishaalii ta'e tokko dalagamuuf ni danda'a. Kun egaa meedikaal afaan meedikaalaatiin total phallic reconstruction jedhama. Kuni qaama adda addaa irraa fudhuu danda'a. Miila keenya gara irra keessaa kana miidiyaal taa'e. Naannoo tafaarraa fudhamuu danda'a jechuudha. Commonly radial forearm jedhama harkarraa. Qaamni gogaan. Kana jechuun gogaadhaa fi kun irraa citee. Gogaadhaa tishuun artariisaa. Ujummoo dhiigaa fi narvii wal qabate irraa citee. Qaama sanatti qaxxalu. Qaama sana akka sheepii qaama hormaataa sanaan qabatee dalagamee fi irratti opereeshinii ta'ee akkuma duraanii qaamni hormaata dhiiraa yookiin peenis dalagamuuf ni danda'a. Kan akka yeroo guutuu akka kan sarjarii saksasiidhaa yoo ta'e osoo sanarra gabbuu danda'a. Garuu walqunnamtii gaggeessuu danda'a. Artifishaalii sanaan dhaabbataa walqunnamtii gaggeessuu danda'a. Mucaa godhachuu danda'a. Wantoonni akkanaa. Inna immoo wanti guddaan isa caalaa immoo xiinsammuu namicha sanaa sirriitti deebisuu ni danda'ama. Saayikosooshiyal, saayikoloojikaal kan sammuu isaa fi saayikosooshiyal rileeshiniin namoota biraa adda addaa wajjin qabu walqunnamtiin namoota maatii haadha manaa akkas sana deebisuu irratti gahee guddaa taphata. Kana jechuun fakkeenyaaf amma saayikoloojikaalii xiinsammuu namni kun miidhamuu danda'a qaamni isaa yoo irraa cite. Garuu artifishaalii yommuu ta'u amma tokko sammuun isaa ni deebi'a. Of amansiisa waan ta'eef. Of amansiisas immoo dalagaa isaas immoo ni dalagaa maaliif walqunnamtii gochuu danda'a. Mucaa godhachuu danda'a. Kanaaf itti fufee kana jira. Kun yoo hin danda'amne maaltu jira yoo jette amma wantoonni amma jenne kun egaa orderiidhaan waan dhufanudha. Yoo hin danda'amne ta'e wanti itti fufu namoota fedhii isaa qabaniif transgender qaama saalaa jijjiiruu nama dhiira ture kan fedhii isaa yoo ta'e gara dubartiitti deebistee jijjiiru. Sun egaa opshinii yookiin filannoo dhumaati. Qaama saalaa sana fakkeenyaaf irraa beekna kan qaama saalaa dubartiitti jijjiiramuu danda'ama. Sun reconstruct ta'ee qaamni sila qaama dhiiraa ta'ee uumamaan jiru sun gara dubartiitti akka deebi'u. Sun egaa opereeshinii waan dalagamudha. Gootee fi namni sun gara dubartummaatti akka deebi'ee qaama saalaa akka itti fayyadamu gochuu ni danda'ama. Namoota fedhii qabanii fi biyya keenya keessatti egaa wantoonni adda addaa kana dhorkuu danda'u amantii ta'uu danda'a moraal vaaliyuu wanta akkanaa jiraachuu danda'u garuu namoota fedhii qabanii akka yaalitti jiraachuu isaa agarsiisudha. Namoota fedhii qabanii fi seetaappii warra kanaa eeyyaman keessatti gochuu danda'u. Namoonni kanaaf jecha kun meedikaalidha fi wanjala adda addaa hojjetan iyyuu namoonni qaama isaanii jijjiiran jiru dhokachuuf jecha. Namoonni qaama saala isaanii wanjala hojjetanii qaama saala isaanii jijjiiran jiraachuu danda'u. Malee amma kuni waa'een kana tarii sababii amantii irraa kan ka'e ni eeyyamu ta'uu danda'a biyyoota baay'ee keessatti namoota baay'een asittis garuu yaalni isaa akka jiru ibsuudhaaf malee opshinii filannoo dhumaati. Malee akkas godha jennee miti kan dubbachaa jirru garuu yaalni isaa akka jirudha. Yaaliin akkasii akka jiru hawaasa keenya hubachiisuu barbaanneeti gama fayyaatiin wanti taa'e. Kanaaf wanti murratti itti dabaltu yookiin immoo of eeggannoo akkamii gochuun danda'ama? Fakkeenyaaf wanta kana ittisuudhaaf maal gochuu qabu? Uummanni keenya egaa jalqaba wanta kanaa yoo mudate tokkoffaa wanta kana ni mudata. Maatii keessa ta'uu danda'a, ollaa ta'uu danda'a, naannoo isaa ta'uu danda'a, namni kuusaa ta'uu danda'a. Namoonni kana dhagaan hundumtuu yaaliin isaa akka jiru beekanii namoota wanta kanaa mudate gara mana yaalaatti erguudha.
akkan sila siin jedhegaa amma dandeesse dhiiga dhaabuuf yaalii gochuun namootni achi jiran fi qaama sana fuudhanii fiduun na yeroodhaan gara mana yaalaatti geessu na kallattiidhaan bakka hikimnaan yookiin yaaliin akkasii jirutti geessuu danda'u tokko kan lammaffaa wantoonni akkasii akka mudanne of eeggannoo cimaa gochuu fi namoota saayikaatriik peeshantii yookiin dhiirsa sammuu qabaniif of eeggannoo guddaa gochuu fi danda'uu qabu maatiin bat keessumattuu tokko ijoolleedhaaf batalee baadiyyaa keessatti ijoollee qullaa jira meedaala fiigee taphachuu wantoonni akkasii fa'aa hir'isuu danda'u namoonni walquunnamtii afaanii godhan kanarraaf yoo qusatan baay'ee gaariidha yeroo sanatti cineen kutuu duwwaa miti yeroo baay'ee infekshiniis ilkaan namaa irra kan irraa baakteeriyaan kun infekshiniis haatu torban lama booda cetuu danda'an ta'e waan akkanaarraa yoo of qusatan baay'ee gaariidha namoonni egaa of eeggannoon gadandee gochuu qabu. Of eeggannoo gochuun barbaachisaadha. Egaa gabaabumatti kabajamtoota hordoftoota keenya sababa garaagaraan kan ka'e qaamni saalaa cituu danda'a yookiin balaan irra ga'uu danda'a. Kanaaf immoo maal gochuu akka qaban sababoota akkamiirra namarra ga'uu danda'a. Yaalii akkamiitu jira? Dursinee of eeggachuudhaaf maal gochuu qabna? Mana yaalaatti immoo yaalii akkamii kennamu kan jedhu irratti turtiin Dr. Saabitii wajjin goone kana fakkaata. Egaa hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turtanii waan hordoftaniif galatoomaa.